Hayyee akkam jirtan hundumti keessanii sagantaa har'aa kan nuuf jalqabani Dr. Leenin Quuxooti. Dr. Leenin Quuxoo sagantaa har'aa fi warra keessumaa warra nuuf dhiyeessan nuuf dhiyeessu. Dr. Leenin akkuma beektan barsiisaa afoola afaan Oromootii Oromiyaa State University. Hayyee baga nagaan dhuftanii Dr. Leenin sittin dabarsa. Baay'ee ulfaadha baga nagaan nu eedanii galatooma nama waraqaa ka'umsaa guyyaa har'aa nu dhiheessan waa'ee Zalaalam gabaabsee isinii dhiheessa. Egaa Zalaalam Tasfaayee sirnaa barnoonni isaanii gama seeraati. Keessattuu seeraa fi barnoota aadaa kana barnoota xabboo kana indigenous knowledge kana walitti hidhanii ka ilaalani. Qophii barnoota isaanii yoo ilaalle LLB University Haromaayaa irraa ka baratan jalqaba. Masters of Philosophy ammoo indigenous study'dhaan University Tromso Norway irraa argatani. Akkasumas LLM Commercial and Investment Law Oromiyaa State University irraa argatanii jiru. Yeroo ammaa kana PhD lama xumuruutti jiru almost PhD in Peace and Security University Finfinneetitti, PhD in Law and Development from Bulee Horaa University. Egaa muuxannoon isaanii yeroo gabaabaa kana keessatti himee ka xumuruu miti. Barsiisuudhaan, qorannoodhaan, qo'annoodhaan yuunivarsiitoota Itoophiyaa hedduu keessatti ka barsiisaa turani. Egaa sadarkaa adda addaatti hooggansummaanis yuunivarsiitii Dillaatti diinii School of Law ta'anii ka hojjetan ta'uu isaanii seenaan isaanii ni agarsiisa. Yuunivarsiitii Salaaleettis akkasuma diinii iskuulii Law yookiin mana barnootaa Law ta'anii hojjetaa turaniiru. Egaa hojiilee hedduu keessattuu dhimma aadaaf duudhaa hawaasa addunyaa biraan gahuun konfiraansoota adda addaa irratti qorannoo dhiheessuudhaan sirritti ka hojjetaa turani. Legal pluralism irratti, restorative justice irratti, environmental justice irratti, transboundary water security irratti, urban land governance irratti, indigenous institution irratti hojiilee hedduu ka hojjechaa turani. Akkasumas joornaalota beekamoo reputable warra ta'an irratti book chapterii fi joornaalota akka maxxansanii jiru. Dhimma aadaaf duudhaa Oromoo irratti ka hojjetaa turaniif hojjetaa jiran ta'uu isaaniiti. Yeroo ammaa kana daayireektara ittaanaa University Australian National University jedhu daayireektara ittaanaa tahanii akka fellowshipitti ka dalagaa jirani. Hojiiwwan hedduu maxxansaniiru, fandiiwwan hedduu kan internaashinaala ta'an yookiin kan idil addunyaa ta'an hedduu fidaniiru, hedduu keessatti hirmaataniiru. Hojiiwwan isaanii asitti meeshiin godhee yeroo gabaabaa kana keessatti xumuruu hin danda'u. Indigenous knowledge yookiin beekumsi ganamaa, beekumsi aslii, beekumsi xabboo kun keessattuu akka sirna barnootaa keessatti hammatamu, akka aadaa fi ammayyummaan kun akka walitti integreet ta'u keessatti akka dhuunfaattis hojiilee hedduu keessatti kan waliin hirmaachaa turree fi nama gahee guddaa taphatan ta'uu isaaniiti. Kanaan yoo jedhe ammaaf yeroo keenya hojiin deemuuf nagaha. Egaa Dr. Zalaalam
hojiiwwan dhimma Oromoof Oromummaa irratti hojjetan hedduun isaanii onlaayinii argamu. Achirraa hubachuu dandeenya. Waa'ee Dr. Zalaalam Tasfaayee Sirnaa hammana yoo jedhe nagahaa anaa dhufuu itti nuufufuu dandeetta Abuyyaa. Yooyyaa galatoomii Ableen anillee waa'ee kun natti hin fakkaanne kana taasisaa turte hagammaatti. PowerPoint akka qooduuf yoo naa eeyyamtanii only the host can share in this meeting jedha. Leeniin galatoomii egaa ulfaadhu bulii. Baay'ee galatooma ulfaadhaa carraa kennitanii fi carraa kanaanis wanta as keessatti guddaadha jedhee yaadu namni akka wal beeku wal hubatuu fi eenyudha isa jedhu guddaadha jedhee yaada malee humaa wanta haaraa wanta asitti dhiyeessuu qaba jedhee namanu. Egaa Ingiliffaan katabee garuu afaan Oromootiin haasa'a. Namni afaan Oromoo nageenyas nu gidduu jira jedhee hin yaadu. Egaa isin gamanumaan haaromsa gadaa waan jiru irratti bal'inaan hojjetaa turtaniitu. Yaada baay'ee murteessaa egeree keenyaafis baay'ee waan jajjabeeffamuu qabudha jedhee tan yaada. Kanaan dura carraa argadhee hin hordofne garuu akka itti jirtan qubanan qaba leeniin natti himaa ture. Jabaadhaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Mata dureen har'a irratti haasa'u daqiiqaa muraasa keessatti booda irratti bal'inaan haasa'uu dandeenya. Sirna gadaa kan Oromoo falaasama inni qabu gabaabinaan laallee isarratti hin mari'anne jechuudha. So the Oromo Gada, revisiting the African political philosophy, I see it as African and as it is political and as it is also philosophy. Innaa waan kana sadan dudduuba deebinee yoo millanne waan jedhu yaaduma waliigalaati. Kitaaba 2024 maxxane hin jira. Book chapterii godhe kan achirratti gumaache irraan siniif qooda jechuudha. Kitaabicha illee siniif sheerin godha booddee. Biyyoon mimikerii kan jedhu kitaaba maxxane jira. Kitaaba sana keessatti waan har'aa haasa'u kana bal'inaan booddee illee ilaaluu dandeenya jechuudha. So argaa jirtu yoo ta'e isinitti mul'ataa? Hin mul'ataa? Mul'ata. Egaa Ni mul'ata. qabiyyeen Ni mul'ata. qabiyyeen dhiyeessii kanaa gabaabaadhumatti gadaan maalinni gadaan immoo falaasama Oromoon qabu keessaa akkamittiin hubatamuu qaba. Har'a immoo maalirra jira? Isa jedhu kaasnee mari'anna jechuudha. So waanuma dimshaasha ta'e waanuma isin beektan irra deebi'ee taananii haasaa jechuudha. So it's not something new. Egaa namoonni nu gidduu jiran haaraa miti. Waa'een Oromoos, waa'een Oromiyaas, waa'een Itoophiyaas, waa'een saba keenyaas kanaaf isa kana irraan darba. Gadaan kun maalinni what is really gada waan jedhu kana yaadni jiru haga tokko odoo wal hubachiifne irra deebinee hammeenya hin qabu jedhee tan yaada. Maaliifi gadaa hin jedha namni kaanis hin jedha garuu kaalagaan jedhu akka jirutu ta'ee garuu nuyi akkamittiin gadaa hubanna akkamittiin immoo ilaalla akkamittiin immoo ilaalcha keenya illee gara sanatti gaafinnu akkamittiin hubanna isa jedhu odoo waa muraasa laalle jedhee kana yaade jira. Barreeffamni baay'ee xixiqqoo ta'ee jira haala nama asirratti dhiyeessaa jiru akkam akka ta'e hin beeku siistamni isinitti mul'ataa? Mul'ata.
Omaan jedhu. Akka Looret jedhutti, Looret Tsaggaayeen akkaataa inni jedhutti namoonni hedduun fudhachuu dhiisuu dandeessu. Inni konseptii ancient Cushitic word lamarraa walitti dhufee jedheetu yaada. Etymological aspect isaa gaafa yaadu. So this is his murtii isaati yookaan immoo waan inni akkaataa sanaan dhimma sana ilaalee hubatedha. Sirriidha sirrii miti jechuu hin dandeenyu garuu akka yaadaatti odoo intarteen goone rakkoo hin qabu jedhee yaada. Kanaafiyyuu walitti makamsa konseptii lamaati jedha. Kaa inni jedhu kun ancient Cushitic term Egyptologist namni ta'ee qorate konseptiin kaa jedhu kun creator yookaan immoo uumaa jechuudha. Isa ganamaa uume kan nama uume kan lafa uume kan samii uume kan waa hunda uume jechuudha yookaan immoo isa uumame isa uumu jechuudha. Aadaan jennu kun jechuma duriitii waan haaraa miti achumaas ganama norms jechuudha. Kanarraa ka'eetu God's norm jedheetu fudhata gadaa kana etymological aspect isa kana booddee falmuullee dandeenya. Gadaan karaa kan biraa gaaddisatti kan hiikkatan jiru. Gadaa gaafa jennu lakki gadaanii akka inni jedhu odoo hin ta'in gadaa jechuun gaaddisadha. Masaajaa fa'aa yoo fudhattanii ilaaltan akkaataa sanaan hubatu. Dooktar Gammachuunis akkaataa kanaan hubata. Namoonni hedduunis akkaataa kanaan hubatu. Inni kun ammeenya hin qabu. Gadaan yeroo kan biraa yeroodhaan wal qabata. Gadaa function as a time reckoning system. Kanaaf yeroon jiruuf jireenya dhalli namaa ganamaa ka'ee hamma galgalaatti daa'imummaadhaa ka'ee hamma gadamoojiitti jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu keessatti inni kun hundumtuu kan ta'u yeroo keessatti. Kanaaf gadaanii fi lakkoofsi yeroo hariiroo cimaa qaba jedhaniitu fudhatu. Kanarraa ka'anii mara gadaa keessaa isa jahaffaadha kan gadaa jennu jedhanii fudhatu. Inni kun haaluma konseptii sana yookaan immoo yaadama sana ittiin hubachuudhaaf namoonni kaanidha. Inni kun sirriidha, inni kun sirrii miti, inni kun dogoggoradha jechuu hin dandeenyu. Akka Asmaroom Laggasee hubatutti gadaa gaafa jennu waan hawaasummaa, waan dinagdee, waan siyaasa, waan amantii, waan aadaa, waan hundumayyuu sirna of keessaa qabudha jedheetu hubata. Bulchiinsatti hubatan inni bulchiinsatti hiika. Gadaa gaafa jennu bulchiinsadha. Bulchiinsi kun immoo kan aadaa ta'uu danda'a, kan lolaa ta'uu danda'a, military, political, kan siyaasa, kan dinagdee ta'uu danda'a, economy, akkasuma kan hawaasummaa, social aspectii isaa waama guutummaa amantiillee of keessaa kan qabatu jedheetu akkaataa sanaan define godha. Functionalist aspectii definition inni kenneen laaluu dandeenya jechuudha. Inni kun namoota hedduu walii galcha jedhee yaada. Gadaan waa hundumaa jiruuf jireenya Oromoon qabu keessa kan hammatee jiru kan walitti qabatee jiru. Inni kun definishinii isa kaan caalaa kan wal naman falmisiisne haala qabatamaa hawaasni keenya jiru irraa kaane walii galuu dandeenya. Kan ta'ee har'a waa muraasa dhaan akka kootti gadaa pillars jedhee kanan fudhu kana oduu waa muraasa laalle. Gadaan namoota hedduudhaan qoratameera. I think Oromoota caalaa namoota Oromoon ta'iniin kan qoratamedha jedhee tan yaada. Keessumaa warri adii baay'ee qorataniiru. Mishinariidha kaasee namoota dookumentii godhan sheerullii yoo fudhattan jalqaba 1950moota keessa booda kan akka Baasii, kan akka Paakistaan namoonni hedduun qorataniiru. Asmaroomin dabalatee jechuudha. Kanaaf kun waan gaariidha. Qorannoon ani xiinxalee arge keessaa wantoota bu'uuraa 10 ta'an of keessaa qaba. Inni kun gadaa piilaarsiidha naaf. They are the center yookaan immoo utubaadha. Utubaa gadaan qabu. Utubaaleen kun utubaalee sirnoota biraa keessatti hin argamne. Falaasama uummata kanarraa kan ta'e kan madde. Yoomiyyuu immoo yoo ta'e adapt of godhaa haala qabatamaa keessatti of firoomsaa of michoomsaa deema malee kan hin banne jechuudha. Pillars jedhee kan akkaataa kanaan hubadhu kun waggoota dhibbootan duras ture har'as jira gara fuulduraattis hin jiraata jechuudha. Garuu kontekstinii fi haalli inni itti operate godhu garuu haaluma bara sana haaluma yeroo sana fakkaateetu darba malee guutummaatti hin badu. Inni kun kurnan kana lafa kaa'uu yaala. Tokkoffaa gadaa saayikil. Gadaan
himmara inni jennu kun daddafeen deema yeroo keenyatti fayyadamuudhaafi. Inni shanaffaa yayyaba shanan inni kun piilaar yaadama qofaa miti bu'uuras immoo gulantaalee gadaa gireedis inni jennu kun gadaa kilaas gaafa jennu gadaa gireediirraa adda akkuma isin beektan garuu gadaan kilaasiin kun yookaan immoo paartiilee yookaan immoo gogeessa gadaa isa jennu sana fudhannee ilaaluu dandeessa. Kun bu'uura kurnan keessaa isa arfan jechuudha. Inni arfan itti aanee dhufu lallaba yookaan immoo election lallaba kun haalota keessatti baroota keessatti kan hin hafne fuuldurattis kan jiraatu baroota duraas kan ture jechuudha. Shanaffaan waa'ee lallabaati yookaan election gadaa election waa'ee lallabaa booddeellee kaasuu dandeenya. Inni kan biraa gadaa kaawunsil inni ja'affaan gadaa kaawunsil bulchiinsa gadaa keessatti adula isa jennu jechuudha. Gadaan adulaa isa ja'affaa isa murteessaa isa kana booddee ilaaluu dandeenya. Inni torbaffaan yaa'a gadaati. Yaa'a gadaati. Gadaa General Assemblies gumii gaayyoo fudhattan yoo naannoo Gujiitti kan jiru mee bokkoo yoo fudhattan caffee kan tulamaa yoo fudhattan yaa'i kun hin jira jechuudha. Inni kun isa saddeettaffaadha isa torbaffaadha jechuudha. Inni saddeettaffaan gadaa judishari yookaan immoo gaaddisa. Inni kunis piilaarii baay'ee murteessaadha jechuudha. Booddee irratti taasisuu dandeenya. Inni salgaffaan gadaa konfedereesiis inni kun baay'ee murteessaadha. Oromoon sirna konfederaalaatii qaba. Sirna aangoon namoota dhuunfaa harka galee biyya ittiin bulu odoo hin taane aangoon haala dhugaa fi roga qabuun sirna mataasaa qabaate kan sabni kun mooyitii garaagaraa ittiin ijaare kilaan siistemii garaagaraa ittiin ijaare akkasumas immoo caasaatti godhe ittiin wal bulchaa turedha. Inni kun konfederaal istiraakcheriidha. Gadaa konfedereesis jennee kaasuu dandeenya. Isa kana booddee bal'inaan haasa'uu dandeenya. Inni dhumaa kurnaffaan qaalluu instituutioniidha. Inni kunis sirna gadaa keessaa piilaarii isa murteessaadha jechuudha. Egaa akka kootti kun hubatamuudha qabu. Isa kana muraasa laaluu yaala. Gadaa saayikil mara gadaa. Inni kun yoo fudhattan piikcheriin kun kitaaba Asmaroom Laggasee irraan fuudhee kitaaba inni kanaan dura maxxanse 2006 irrattis katabee jira. Akkaataatti gulantaan gadaan maree garuu dhumarratti akka hin cufamne hin kaasa. Gadaa saayikiliin kun daa'imaa qabee haga gadamoojiitti hin mara jechuudha. Mara gadaa jennee kan kaasnu kana jechuudha. Isa kana bal'inaan yeroo koon fudhadhu nan darba. Inni kan biraa mitoloojikaal haala ta'een wanti hubatamuu qabu tokko yayyaba shanan keessaa warreen jalqabaa Oromoodhaaf bu'uura kaan jedhamee amanamu seera jalqabaa warra kaantu jiru. Inni kun hagam dhugaadhaa isa keessa hin seennu garuu mitoloojiin hawaasa tokko uumuu yookaan immoo jabeessuu yookaan immoo walitti fiduu keessatti iddoo guddaa qaba waan ta'eef wanti uffatamu miti jechuudha. Fakkeenyaaf seera maatii yayyaba jalqabaa warra tuman keessa warra lafa kaa'an keessa tokko golloo gobboo kan jedhamu seera maatii itti aanee boruu billoo seera dhaalaa Oromoon seera maatii hin qaba. Seera dhaalaa hin qaba. Inni kun warra jalqabaati. Nan kaasee haasa'aa jiru kun abbootii warra bu'uureessan jechuudha. Warra ganamaa. Baabboo Gaalessaa kan jedhamu waa'ee kaalandaraa fi akkasuma jiloota irratti seerota kaa'amee jiru jechuudha. Inni kan biraa seera mana keessaa yookaan immoo kan manaaf akkasumas beellada manaa ilaalchisee seerota kaa'e Gaalee Aannoo akkasuma Leeqaa Jaarsoo waa'ee seera lola humanitarian laws kan lafa kaa'edha jechuudha. Warroonni kun warra yayyaba shananiiti. Seeronni kun duris seeruma ta'ee seera maatii, seera dhaalaa akkasumas immoo seera beelladoota, seera lolaa ta'ee kan taa'e sun inni jalqabaa sun har'allee hin jijjiiraman jechuudha. Fooyya'uu danda'u guutummaatti garuu hin dhabaman. Piilaaniin kan biraa waa'ee gadaa gireediiti isa kana yeroo koo irratti hin dabarsu. Inni kan biraa gogeessa, waa'ee lubaa, waa'ee paartiilee shananii isa kana yeroo koon fudhadhu. Kan biraa waa'ee lallabaati.
lallaba waa'ee filannooti. Inni kun sirna gadaa keessatti akkuma beektan sadarkaa kuusaatti raawwatama. Ganaa gara fuulduraatti waan aangootti ce'uuf jiru tokko sadarkaa kuusaa irra taa'eetu lallabni gaggeeffamee ganaa waggaa 16 booddee waan aangootti dhufu tokko raawwata jechuudha. Inni kun baay'ee addadha. Isa kana hin beektu. Piilaariin biraa baay'ee murteessaa kan ta'e gadaa kaawunsiliidha. Gadaa kaawunsiliidha. Adulaasa jennu jechuudha. Anaan yeroo hedduu faansineet kan na godhu isa kanadha. Asmaroomis waan kana irratti katabee jira. Maal jedhee dubbata Asmaroomi? Sirni bulchiinsa gadaa akka dimokiraasii biyyoota kaanii yookaan immoo akka autoriteeriyaan yookaan immoo akka abbaan irree tokko ka'ee bulchuu miti. Kan bulchiinsa mataa tokkoo miti, mataa qeenxee miti, mataa tokkee miti, mataa hedduutu dhufee waliin bulcha jedheetu kaasa. Inni kun yaadama sirna gadaa keessa jiru jechuudha. Falaasama baay'ee murteessaa ta'e. Fakkeenyaaf bineensa mataa hedduu qabu tokko yoo fudhattan ilaaltan bineensi kun tokkuma qaamaan garuu mataan isaa hedduudha. Inni kun Polisopheles jedhee kaasa. Polisophelesiin kun sirna gadaa keessatti keessumaa adulaasa jennee kaasnu kana keessatti baay'ee iddoo qaba jechuudha. Iddoo murteessaa qaba jechuudha. Har'a rakkoo keessa jirru kanaaf furmaata tokkodha. Polisophelesiin kun nama tokko miti, barcuma tokko miti, barcuma hedduudha garuu walqixxeedha jechuudha. Different garaagarummaa hin qabaatu garuu all are equal akka jechuuti. Inni kun amma yaadama jechuudha. Yaadamni kun waanuma yaadamee taa'e odoo hin ta'in har'uma qabatamaadhaan hojiitti jira jechuudha. Fakkeenyaaf sirna gadaa qabatamaadhaan naannoo Booranaaf Gujii jiru yoo fudhattanii ilaaltanii kan agartu jechuudha. Kaawunsiliidhaan bula malee nama tokko miti kan murteessu. Inni kun anaan yeroo hedduu faasineet na godha. Inni kun dhabamuun rakkoo hedduudhaaf nu saaxilee jiran jedha booda diskas gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf gadaa kaawunsiliin kun namoota 6tu jiru. Inni kun isa olaanaadhaan tokko, lama ittaanaadha, 3 immoo gorsitoota senior councilors warroo jedhamu. Inni kun 6 garuu tokkodha jechuudha. Konstituushinii addunyaarra jiru keessaa konstituushiniin kanaan kan wal fakkaatu, gadaadhaan kan wal fakkaatu kan qabu Switzerlandidha. Pirezidaantii 6-7 qabdi. Isaan kun hundumtuu rooteetu wal godhu. Isa kana booddee diskas gochuu dandeenya. Inni kun akkamittiin ta'ee eessaa fidanii jennee booddeellee mari'achuu dandeenya jechuudha. Anaan kun baay'ee faasineet na godha. Inni kun hin danda'ama agarsiisaniirus immoo qabatamaadhaan jechuudha. Inni kan biraa waa'ee gadaa assembleeti, waa'ee yaa'aati, waa'ee caffeeti. Isa kana booddee bal'inaanis kaasnee haasa'uu dandeenya. Gadaa judisharii inni kun piilaarii baay'ee bal'aadha. Egaa kanarratti naasofna jennee odoo kaafne wanta hedduu haasa'uu dandeenya booda mari'achuu dandeenya. Dizerteeshinii koo kanan barreessee sabmiit godhee already difeensiidhaaf qophaa'aa jiru. Gaaddisa irratti kan barreesse gadaa judisharii law and developmentiidhaan walitti fidee manni murtii aadaa piilaarii gadaa keessaa murteessaadha. Egaa boodallee mariidhaanis gabbisuu dandeenya. Gadaa judishariin sirna haqaa biyya kanaa keessatti iddoo guddaa qabaachuu kan qabudha jedhee tana mana. Isa kana booddee mari'aanis kaasuu dandeenya. Hanqinoonni hin jiran jechuu miti. Mee erga kana jedheeti waan muraasa odoo mariidhaaf dhiyeesse gaariidha jedhee tan yaada. Egaa diteelii keessan seenne wanta baay'ee keessa seenuu hin danda'ama. Wanti ani kaasaa jiru kun wanta haaraa miti. Wantuma baay'een keessan beektanidha. Isin barsiisuufis miti. Wantootan kurnan kaase kun bu'uuradha jedhee yaada. Kaleessas har'as egeree saba kanaatiifis. Egaa akkamittiin kun har'a hojiitti hiikamaa jiru akkamitti hojiitti immoo hiikuu qabna. Hojii manaa keenyaa ta'e garuu waa muraasa odoo haasofne gaariidha jedhee yaada. Akka kootti gadaani seera jiraataadha. Anaaf living law seera jiraataadha. Seera gaafa jennu seerri katabamee jirtu miti. Eeyyee. Afaan mannee dhaggeeffachaa jirra. Seerri fakkeenyaaf amma seeraan barsiisaman maddi seeraa maali? Seerumtiyyuu immoo maali? Egaa
seerri bakkuma hundumaa jira. Bakki dhalli namaa jiru hundumaa seeratu jira. Bakka aangoon jirus immoo seeratu jira. Fakkeenyaaf maatiin jira taanaan maatiin sun seera qaba. Seera jechuun bakka dhalli namaa jiru bakka hawaasni jiru hundumaa seerri jira. Innaa seerri kun damee hedduu qaba. Bal'aadha. Garuu gadaa maaltu adda godhaa? Seerri gadaa seera living law seera jirudha jechuudha. Seera jiraatudha jechuudha. Seera amma jiraataadha jechuudha. Seera fakkeenyaaf Atseen barreeffatee darbe jira. Seerri sun har'a seera miti. Seerri bulchiinsi tokko sirni tokko barreeffate jira. Seerri sun har'a seera ta'uu dhiisuu danda'a. Hindu'a jechuudha. Seerri gadaa garuu seerota kaan irraa adda. Inni kun seera jiraatudha. Okay? Kaleessas har'as fuuldurattis haga hawaasni kun jirutti hin jiraata. Kanaaf gadaan adda jedhee tayyaadha. Kan biraa gadaan kun sirna kana gaafa laallu falaasamaan gaafa laallu it is a sacred knowledge. Beekumsadha. Beekumsi sun garuu safuudhaan kan masakamedha. Beekumsi hedduun sacredii miti baay'eensa. Logical thinkingiidhaan yookaan immoo reasoningiidhaan rationalityidhaan fiduu dandeenya. Kan gadaa garuu epistemological aspectii isaa gaafa laaltanii knowledgein isaa beekumsi isaa wanta safeeffatu qaba. Wanta hedatu qaba. Wanta eeggatu qaba. Beekumsuma calliseedhuma irratti walii galame qofaa miti. Consensual knowledge qofa doon taane saayinsawaadha isa jennee haasofnu kana. Positivistic aspect isaa doon taane sacred knowledge qaba. Inni kun namoota kennameeftu jira, namoota kana qabatantu jira, custodian namoota ta'antu jira, namoota argaa dhageetti jennee haasofnu sana jechuudha. Namoota akkasiitu beekumsa sana qaba. Kanaaf gadaan beekumsa kaan irraa adda jedheetan fudhadha. Kan biraa akkuma sila piilaarota garaagaraa kaasnee ilaalaa turre gadaan holistikiidha. Gadaan holistikiidha. Waa hedduu waan hundumaaf keessatti qaba. Sirna waraanaa, seera waraanaas, kan bulchiinsa yeroo nagaas, kan kunuunsa naannoos waa hundumaaf keessatti qabata. Kan tokko qabee kan biraa dhiisu miti. Yeroo hedduu sirnoota garaagaraa keessa gaafa laaltan holistikii miti yookaan immoo waan hafuuraa yoo ta'e waanuma hafuuraati. Waan foonii ta'e waanuma fooniiti. Wanta addunyaa ta'e addunyaatti akkas miti gadaan. Gadaan mil'uun inni addunyaadhaaf qabu waa hunduma jechuudha. Fakkeenyaaf nama yoo yaadate nama biqilaa malee hin yaadu, nama laga malee hin yaadu, nama hawaasa malee hin yaadu, nama tokko akkuma dhuunfaatti hin laalu. Okay? Nama kan nama godhu hawaasa sanadha jedheetu yaada jechuudha. Laga sanadha, bishaan sanadha, gaareen sanadha, muka sanadha jedheetu yaada jechuudha. Perspektiiviin Oromoon ilaalcha Oromoon qabu ikosentrikiidha. Malee anthropocentrikii miti jechuudha. Qeenxeedhumaan namoota akka nama tokkootti nama sana ilaaluudhaan alatti ilaalcha inni qabu keessatti kan adda isa godhu gadaa ofirratti ilaaltan holistik ta'uu isaati. Hundaa ol immoo olaantummaa seeratti baay'ee amana. Sirna gadaa keessatti waan irratti walii galame tokko, waan hawaasni irratti walii gale tokko kabachuuf kabachiisuu keessatti gadaan isa jalqabaati. Isa bu'uuraati. Dhaadessuudhaaf miti. Qabatamaadhaan wanta argame, wanta hedduun, wanta hawaasni keessa darbee as ga'ee jira waan ta'eef. Fakkeenya fudhadhaa. Booranni seera muummee, seera sarii jedha. Muummeef seerri akka jiru prime jechuudha. Ultimate authority isaafis seera jira. Sareenis seera qabdi. Inni kun gadaa keessa jira jechuudha. Isa guddaadhaafis isa ittiin bu'amu jedhuufis innis seerumaan bula. Ishee xiqqoon gadiis seeraan bulti jechuudha. Isa kaan yeroo kaan irratti haasa'uu dandeenya. Ani akka nama tokkotti fedhiin qaba. Keessumaa sirna gadaa kun akkamittiin Oromiyaa keessatti bulchiinsa Oromiyaa jedhamu jira waan ta'eef akkamitti hojiirra ooluu qaba. Egeree biyya kanaa, egeree hawaasa keenyaatiif akkamittiin hojiirra ooluu qaba jedhee hamma ta'e yaalaan ture. Fakkeenyaaf yoo laaltan asirratti teessisiin kiyya 2012 kan maxxane onlaayinii access gochuu dandeessu. Akkas jedha Ethiopia when the Gada democracy rules in a federal state bridging indigenous institutions of governance to modern democracy. So it's a question. Gaaffiidha jechuudha yeroo sanatti. Yeroon kana yaadaa ture Itoophiyaa keessatti akkamitti sirni gadaa dimokiraasii jennee yaadnu kun seera mataa isaa qabatee yoom sirna federal state. I'm not saying ethnic federal state jechaan jiru. A federal state. Isa keessatti akkamittiin sirni gadaa akkamitti hojiirra ooluu danda'a jedhee teessisii barreesseen ture chaaptarii 7 qaba. Laaluu dandeessu. Achi keessatti maala wanta ani gumaachuu yaale naannoon Oromiyaa heera ammattiin bulaa jirtu dhiiftee
heera gadaarraa madde odoo kalaqxe maal fakkaata heerri sun waama jedhu achi keessatti kaa'uu yaala jechuudha. So maal fakkaata konstitushiniin Oromiyaa odoo gadaarraa madde jechuudha. Legislatiin maal fakkaachuu qaba, eksitiin maal fakkaachuu qaba, judishariin maal fakkaachuu qaba, pirinsiploonni nu ittiin gaa'ee ta'uu qabnu maal ta'uu qaba waan jedhu wayii gumaacha godhe achi keessatti jechuudha. Kabira ittaanee bara 2015 a future gaze Gada oriented constitutional structure for Oromia teessisuma sanarraa fuudhee tanan maalan godhe yoo galtee taate egereen heera naannoo Oromiyaa I think namoonni dubbisan joornaala Gadaa joornaalatti maxxane maal ta'uu qaba, maal fakkaachuu qaba, pirinsipilii kamiin gaggeeffamuu qaba kan jedhu. Fakkeenyaaf an akka kootti ani paartii Gadaatu hundaa yoo ta'e fakkeenyaaf ani paartii Gadaa tokkotu hundaa'uu qaba jedhee namanuun. Kan hundaa'u shan ta'uu qaba jedhee tan yaada. Shanan iyyuu garuu ambireela tokko jalatti wal ga'uu qabu. Sun ilaalcha Oromoo sanarraa dhufuu qaba. Falaasama Oromoo sanarraa dhufuu qaba. Asirratti waa jedhee darbuun barbaada. Akka D. Abbaaydiin jedhutti 1900 kitaaba Ingiliffatti hiikame Faransaay irraa French irraa kan Ingiliffatti hiikame yoo laaltanii Oromoon mootummaan uumamaa shantu jira jedheetu yaada. This is philosophical. Mootummaan uumamaa shantu jira jedheetu yaada. Inni kun namoonni gariin Gadaan duree sirni maayinni Gadaan lubni kun 9 ture gara booddee 5tti dhufee 4tti dhufee kaan beela fidee namoonni yaada garaagaraa kaasuu danda'u. Ani kana haasa'aa jiru garuu isa katabame irraa haasa'aa jira. Kan inni katabee maal jedheetu kaase Oromoon mootummaan uumamaa is natural government waa shantu jira jedheetu kaase. Tokko mootummaa leencaatii jedha. Leenca mala akkamii akka qabu beekuu dandeessu. Lammata mootummaa namaatii jedha. Sadaffaan mootummaa bishaan yaa'uutii jedha. Mootummaa bishaan yaa'uutii. Isa kana booddee falaasaa mataa isaa qaba waan ta'eef booddee kaasuu dandeenya. Inni arfaffaa mootummaa hoolaatii jedheetu kaasa. Mootummaa hoolaatu jira. Shanaffaan mootummaa arraagessaa yookaan immoo isa maayini arraagessa jechuun beektu miti kan allaattii guddaa joobirarraa adda garuu baay'ee raqa kanallee hin kaasa. Allaattii isa eegil jedhu sanarraa adda xiqqoo. Inni kun fakkeenyadha jechuudha. It is symbolic. Shanan kun immoo hin barbaachisu jedheetu amana. Akka ilaalcha Oromootti. Shanan kun iyyuu immoo inevitable. Isaan shanan kun iyyuu waggaa 40 keessatti sirna tokko guutuu taasisu jedha. Waggaa 8 gaafa wal jijjiiran kan leencaas argattee, kan namaas argattee, kan bishaan yaa'uus argattee, kan arraageessaas argattee, kan hoolaas yoo argattee waggaa 40 keessatti guutuu gaafa ta'u mootummaan sun mootummaa cimaa ta'a jedheetu amanata jechuudha. Yeroo hundumaa mootummaa hoolaa qabda taanaan rakkoodha jechuudha. Yeroo hundumaa mootummaa namaa taanaan rakkoodha jechuudha. Isa kana falaasama kana analyze gochuu yaaleen jira as keessatti. So future gaze keessatti egeree namni yaadu yoo jiraate waan shanan kana keessummeessuu qaba. Shanan kun iyyuu barbaachisoodha. Yeroo itti leenca barbaaddu qabda, yeroo itti hoolaa barbaaddus qabda. Kana jechuun garuu waggaa 8 sana hoolaa mataa jechuu miti. Leencis, hoolaanis, namnis bishaan yaa'u jechuun progressive jechuudha. Isa humnaan deemu jechuudha. Isa humaayyuu jalan dhaabbanne jechuudha. Inni kun falaasama. I'm talking about philosophical aspect of it. Kun yaaduma uumama namaa keessa jira jedheetu fudhata Oromoon. Dhoowwuu hin dandeessu. Namni abbaa irree inni jedhamu kun is natural. Amma Pileetoo yoo fudhattanii ilaaltanii isuma kanatti fide Pileetoonis 5 governments jedhee lafa kaa'e Pileetoomti mataan isaayyuu. Dimokiraasiin achi keessa tokkodha malee isa qofaa miti jechuudha. Okay? Tokkodha malee qofaa isaa miti. Dimokiraasiin wagguma 50 guutuu wagguma 100 guutuu dimokiraasii ta'aa nafu. Okay? We need democracy, but with limited. At other point, we need maybe another kind of government. Inni kun ilaalcha Oromooti jedheetan amanan as keessatti kana xiinxaluu yaaleera. Future gaze keessatti. Kan biraa barruu kana beyond the canon of liberal democracy, a lesson from Gada for consensual democracy. Sirna Gadaa keessatti majority rule and minority right wanti jedhamu hin jiru. Yoo fudhattanii ilaaltan. Namni hundumtu must be taken on board. Namni hundumtiyyuu xiqqaanis
minority wanti jedhamu achi keessatti sagaleensa dhaga'amuudha qaba. Kanaaf consensualidha malee majority rule miti. Consensualidha. Inni kun falaasama mataa isaati achi keessatti bal'inaan kaaseera akkamittiin consensual democracy Oromiyaa keessatti uumamuu danda'a. Akkamittiin hojiirra ooluu danda'a waan jedhu falaasama mataa isaa danda'e qaba. Waa'ee deliberative democracy kaasee kan warra lixaa jechuudha. Kan Oromoo immoo waa'ee yaa'a gadaa yookaan immoo gadaa assembly akkaataa kamiin namoonni waliin mari'atan dhimma tokko akkaataa kamiin fireem akka godhan ajandaa jechuudha. Ajandaan sun akkamitti akka irratti mari'atamu, akkamitti irratti akka walii galamu, akkamitti dubbiin immoo akka bulu, inni kun ilaaf ilaameedhaan wal eebbisuudhaan nagaadhaan inni kun akkaataa kamiin adeemsa mataa isaa qaba waan ta'eef piroosesii sana katabuu yaaleera. Barruu kana keessatti beyond the canon of liberal democracy isa kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan biraa dhiyoo kana kan maxxane waa'ee mana murtii aadaati. Mana murtii aadaa irratti yoo fudhatanii ilaaltan amma yaaddoo ta'aa kan dhufe tokko waa'ee fedhiiti. Mana murtii aadaa consent, individual autonomy and self determination. Barruun kun I think relevantiidha jedhee yaada waan amma discuss godhaa jirru kanaafis waa'ee fedhiiti. Consent individual right itti fidanii. Kan ammoo kan jedhu heera biyyattii jedha. Heerri biyya kanaa maal jedha? Namni tokko mana murtii aadaatti dhaqee tanan dhimma koo dhiyeeffadha yoo jedhee fedhii agarsiisuu qabaadha. Consent jechuun maal jechuudha? Yaadamni kun eessaa dhufe? Inni kun amma falmii garaagaraa kaasaa jira. Akkamittiin manni murtii aadaa odoo mootummaan ammayyaa'uu hin ijaaramiyyuu tureera akkamitti deebi'ee har'a yoo hin feene namni tokko mana murtii aadaa sana hin naqu jechuudha, hin dirqamu jechuudha. Inni kun wal falmiisaa ta'ee jira. Inni kun waa lama kaasa. Tokkoffaa individual autonomy question. Namni tokko ofuma isaatii hiree mataa isaa murteeffachuu jechuudha. Inni kun immoo akka sabaatti cultural expressionidha. Waa'ee aadaa gaafa kaafnu, waa'ee mana murtii aadaa gaafa kaafnu. Isa kana akkamittiin baalaansi gochuudha qabna. Individual right kaasuu dandeenya. At the same time, it's a matter of self determination. A question of self governance. A question of access to justice. Inni kun gaafa laaltan rakkoodha jechuudha. Isa kana xiinxaluu yaala achi keessatti barruu dheeraadhaaf dubbisuu dandeessu. Isa kana siniin qooda. Inni nama ammaatti haasa'aa ture kun chaaptarii 6ffaa kitaaban siniif qooda siniif jedhee The Oromo Gadaa Revisiting the African Political Philosophy. Isuma nama siniif kaase kana achi keessatti xiinxaluu yaaleera. Kitaaba guutuusaa isiniif qooda jechuudha. Egaa akka nu hubadhutti gara xumuraatti fidaan jira. Waa'een Gadaa it is the essence of the Oromo life and existence. Jiruuf jireenya Oromootu Gadaadhaan walitti hidhata guddaa qaba. So its very foundation is based on the Gada. Kan Oromoo kun jiruuf jireenyi isaa baddaa jiraatu gammoojjii wanta inni keessa jiraatu haala inni keessa jiraatu baay'een isaa yoo laaltan Gadaadhaan wal qabata jechuudha. Bakka Oromoon jiru hunduma Gadaan jira jedhee namanan. Aan akka nama tokkootti laafuu danda'a. Jilli garaagaraa qophaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu xiinsammuun hawaasa keenyaa kun waan kanarraa fagaata jedhee tan hin yaadu. Isa kana booddeellee kaasnee mari'achuu dandeenya jedhee tan yaada. So it is structured, the Gada government organized the Oromo people in generation seats, in age seats, in assemblies, in councils, creating a framework that reflect a collective wisdom and a tradition of Oromo people. Jedhee tan yaada. Inni kun dhugaadha jedhee tanan fudhadha. Hanqinni jira. Waan irratti mari'annu hedduun jiraachuu danda'a. Kan sabni kun irratti walii galuu danda'u tokko yoo jiraate akka kootti amantii irratti walii galuu dhiisuu dandeenya. Ilaalcha siyaasaa irratti walii galuu dhiisuu dandeenya. Gadaa irratti garuu walii galuun dirqama ta'a jedhee tan yaada. Gadaan waliin galchu taanaan maal akka walii galchu hin beeku. Boodallee kaasuu dandeenya. Asmaroom akkas jedha. Oromo people created Gada and the Gada created the Oromo nation. Okay? Oromoon sirna Gadaa kana kalaqe. Sirnumti Gadaa kun immoo deebisee saba Oromoo kana waan create godha. Waan create godhudha jedhee tan amana waan dhaggeeffattaniif ulfaadha. Jirtu Tole ulfaadhu. Ulfaadha jirra. egaa baay'ee naasofne marii irratti haasofna. Hayyee. Galatooma.
Dr. Lenin isintu itti fufanatti fakkaata. Tole ulfaadhu Abzalaalami waan bal'aa yeroo dheeraa fudhachuu malu yeroo gabaabaa keessatti waan nama qirqirsu waan nama qimmiidu sirritti haala namaa hubatamuu danda'uun nu dhiheessite. Ulfaadhu egaa gadaa gatan gadi badan jedha Oromooni, gada gattee gadi badde jedha. Almost sannuun jedhe. Kanaaf Oromoo keessatti yoo xiqqaate cidha godhata Oromoonni lafa gadaan itti lallaafte illee 40 abbaa isaa eege 80 akaakayyuu eegee cidha godhata yoo xiqqaate jechuudha. Simboolii san gochuu qaba. Yoo gadaa gatan gadi badan safuudha. Gadaan wayyuudha, beekumsi gadaa wayyuudha. Sacred inni jennu kun wayyooma ulfinna sana agarsiisa. Kanaaf ulfaadhu amma waan hin hubatamne waan akka qabxiilee mariitti kaasaa ture waan dhiheessii kana keessatti isiniin galle irratti namoonni yaada kennine gara goolabaatti deemnaa jechuudha. Tartiibumaan waan dabalataas waan gaafii akka gaafiitti ka'us waan akka gaafiitti ka'u jalqaba kaafnee yaada dabalataa itti kenninee gara xumuraatti deemna. Adeemsi kennaa ulfaadhaa. Tole amma waltajjiin kan keessani. An dubbadhu Dr. Lenin. Noora kottaa dubbadhaa. Okay. Hedduu galatoomi Dr. Sirnaan jedhani na ayyamta yaada. Dr. Sirnaa hedduu galatoomi dhiyeessii gaariidha. Ani gadaa kana dhimma Oromoo kana reefuun barachaa jira. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Deebisaallee deebisteetta yaada garuu gadi fageessitee akka ibsituun barbaade. Gadaani kuni adda jettee dubbattee gadaa kana maaltu adda godha isa jedhu sananii gadi fageessitee akkatti ilaaltu barbaade yookiin nu ibsitu barbaade. Akkan hubadhutti taanaan gadaan adda kan godhu hundee isaati jedhee yaada. Waan irratti hundeeffame, waan inni irratti hidhatee dhaabbatutu adda isa godha. Isa sila jette maanni nama qeenxee irratti utuun ta'in ekooloojii hundumaa ilaala jette dubbattee sababni isaa immoo waan hundee qabuuf. Waa'ee hundee sanaa ani akka nu hubadhetti atis xinnoo itti buutettan si'a akka nu hubadhutti hundeen sun safuudha. Oromoon safuun seera waaqaatii jedha natti fakkaata. Isarratti gadaanii gadaa kan ta'u adda kan ta'u gaafa safuu sanarra dhaabbateedha. Safuun irraan yoo maqee safuuraan adda yoo deeme gadaan gadaa ta'uu isaatu hafa natti fakkaata. Maal jetta? Galatooma. Yaadoota fudhataa itti deemna moo yaada hunda fudhannee boodatti deebina? Haa ta'u abjaatoo. Noora abjaatoo. Ayyee fayyataa Dr. Zalaalemi baay'ee ulfaadhu. Guddoon attole wanti dhiyeessitani. Dadhabbiin teessanii yaa waaqumirraa argattanii san eebbisuu malee waan dhibiin jennu. Guddaan dhufumaa boluun
dhaaritee malee dargaggeessaa malee egaa guddadhu lubbuun buli umriin nu dheeradhu. Ani akka gaafiitti waa lama kaasuu barbaade. Wanti kunniin qorattooti gargaraa garumgaraan kaasanii hagammaa seensis tokkorra waan ga'u dadhabanii qorattooti warra laalle ta'e warri Oromoo ijoolmaan Oromooillee ta'e waan jedhaati gada piilars wanni jedha kunini gada piilarsii kanaa gara 10 natti fakkaata kageessan isi piilariin kunini inni 10 kunin fakkeenya yoo tokko keessa hin jirre tarii gadaan jiraachuu dhabuu gaafii kee galuufa danda'a. Yoo ta'in tokko keessa laafu yookaan hin laaffifne tokko keessa hanqatu kan dhibii irratti yoo miidhaan geessifne wanni jechuu danda'a. Tokko fuula piilaroota kanatti qorattooti gargaraa waan gargaraatiin dhiyeessiti. Ammoo qorattoota gargaraa yemmuu keessumaa warri biyya alaa akka itti dinqisiifatee kunini gadaa utuba jedhaniitiin kakaan jiraachuu danda'a. Keessumaa immoo ilmaan Oromoo yoo gama piilar gadaa kanaa dhufnu waan an jechuu fedhe isii qorannoon xiqqoo kaa fakkeenyaaf haalamma gadaan kee jirtu akkuma hangafallee kaaftu bakka tokkotti sirni gargaraa adeemsifamuu dadhabu malee deemuu baatullee deemuullee yoo deemuu baateellee laphee Oromoo keessa gadaan hin jira akkuma jettu dhugaa. Ammoo piilarii kanam gada ammaatiin madaallamoo akkam gadaan jirtuun yookaan haala yeroo waliin piilarii gadaa jennumoo hundeeffama gadaatiin piilarii gadaa jenneetiin qabachuu dandeenyumoo akkamiin deemee kudhan dhaqa. Agartee akkamiin deemee kudhan dhaqa. Tarii kudhan kunuyyuu ogeesseeraatii waan taateefi akkaataa artikilooti gartee kagarii artikil sab artikil wal jalfa galan. Ka wal jalfa galanii akka utubaa guddaa cimaa tokkotti fudhachuu dandeenyu faan jira. Dhiyoollee nam tokkotti amma waa'ee piilarii gadaa jedhee waan ta'e dhiyeesseef jedhee kanaaf jedhe addaan citeera narraa horii bula akkuma baafte. Kanaafuu isi utubaa gadaa yoo nu gabaabumatti yeroo akkanaan madaallamoo hundeeffam gadaatiin madaallee utubaa jechuu dandeenya. Inni gaafiin lammaffaani waa'ee yaayya shananiiti. Waa'ee yaayya shananii kana ani Dr. Gammachuurraati ka baradhee Booran biratti immoo akka ittiin yaayya galee yaannoo, yaayya goroo gobboo, yaayya boruu biluu, yaayya maaleelee qajaarsoo akki booranii ittiin hiikuu xiqqoo garmalee walirra fagoo jirnatti fakkaata warri argaa dhageettii ka wanni jedhu affoolaan iddoo bakka geerarsaatti kan ittiin ibsanii waa'ee yaayya shananii kan yookaan yayyab shananii kana akkamiin wanni gadaatiin walitti fidee akka mangaf kaaftan akka yaayya shananuu fakshin isaallee gargariitiin akkasii kaaftan sunini argaa dhageettii qorannuma litireecharii immoo argaa dhageettii kallattii Oromiyaatti Boorana Gujii filadduu keessa deemtee jirta. Kanaan hagam konfirm gootan waan jedha kaasuu barbaadaa ulfaadhaa horaa bulaa. Ayyee anillee konnekshinii rakkisaa ture guutummaa isaa dhageenya fakkaata yoo wanta inni hafu jiraate yeroon dubbadhu naa qoddaaleen. Ani gaafiin kan kiyya egaa seenaa keessatti sirni gadaa sirna mootummaa Oromoo ture. Amma immoo akka periferiitti waan jiru fakkaata. Akkamittiiniti sirna gadaa kana
koorii gochuun danda'ama mootummaa Oromoo jiru keessatti fuulduratti ijaaramu keessattis fiixee waan ala cinaan deemu tun taane akkamittiin itti sirna mootummaa Oromoo gochuun danda'ama isa jedhu gaafachuun barbaade. Ayyee galatooma. Gaaffii biraa namni qabu jira? Yaada yookiin gaaffii biraa? Jala jalaannetu deebi'aa deemee gaariidha. Haa ta'u walirrattis yoo baay'ate wal jalaa bu'uu danda'a. Abzalaalami gaafilee arfan tokkotu ka'ee jalqaba irratti maaltu adda godhaa isa jedhu gadi jabeessii nuuf kaasii waan inni irratti hundaa'e waan irratti bu'urame keessattuu safuu wajjin wal qabata isa jedhu gaafiin jalqaba. Kan lammataa Gadaa Pillars abjaataniin kakaasan keessaa Gadaa Pillars 10 ka yoo tokko laafe faa gadaan hin jiru jechuu dandeenyu faa jira yoo hubadhe gaafii abjaato warri biyya alaas warri biyya keessaas Gadaa Pillars yookiin utubaawwan gadaa jedhanii kaasu haala ammaatiin wal bira qabnee akkamiin laalla keessattuu ati nama seeraati tokko wanni isa tokko ta'uu danda'a wal jala galuu danda'u sab ta'anii wal jala galuu danda'u haala har'a Oromoo keessa jiruun ammoo piilaroota yookiin utubaawwan kurnan kana qabannee gadaan ijaaramuu dandeenya ka jedhu gaafii abjaatoo isa jalqabaa yoo hubadhe inni biraa gaafii sadaffaa kan abjaataniin kaase waa'ee yaayyaa shananiiti. Jaarroleen argaa dhageettii akka jedhanii fi akki itti ibsamu kun keessumattuu hundaaf hojjechuu danda'a Oromoo yayyaba Oromoo warra kaaniif isa jedhu. Gaafiin afraffaatiif inni dhumaa kan Dr. Daani'el kaasanii egaa gadaan mootummaa Oromoo ture. Maalitti intendi godha gaafiin isaanii ture har'a piriferiidha har'a moggeeffamee jira har'a marjinaalaayis tahee jira amma akkamitti deebifnee dhugumaan sirna kanatti fayyadamuu dandeenya isa jedhu keessumas deebi'ee wanni jechuu fi qabatteetta jedhee yaada. Kanneen irratti waan nuun jedhiiti yaadi yoo jiraate itti deebinaa jechuudha. Yaadatti ulfaadhu itti fufuu dandeetta Abzalaalam. Ayyee galatoome Ableenin galatooma gaaffii kaastaniif I think gaaffiin isin kaastan waanuma sirriidha. Gadaa maaltu adda godha? Ani gadaa sirnan jedha. Sirni kun immoo sirna waa hundumaaf keessatti hammatee jirudha. Gadaan gavarnansii qofaa miti. Gavarnansiin aspektii tokkodha. Bulchiinsa gaafa jennu waan tokkodha. Isa qofaa miti. Kanaafiyyuu bulchiinsota kaanirraa karaa kana baay'ee addadha. Inni isin kaastan waa'een safuu waa'eenuma hiikaa jalqaba. Konseptii Looret Tsaggaayeen Gabramadiin kaaseen walitti dhufa. Norms of God ka aadaan jennu kun akkuma isinuu jettan safuun hin jiru taanaan gadaan hin jiru. Safuu irratti hundaa'a. Leeninis sila waa'ee sacred knowledge tradition yookaan immoo waan argaa dhageettii wanta safuu wanta waan qabatamaa waan har'aa waan ammaa waan amma namni beekee baree ittiin jiraatu garasitti waan hedatu waan sodaatuu fi waan safeeffatu of keessaa qaba sirni gadaa. Karaa kana dhuguma dubbachuuf taanaan
adda. Fakkeenyaaf yoo fudhattan ilaaltan ani barsiisaa seeraati. Kaayyoon seera yakkaa namoota adabuudhaan namni kamiyyuu seeraaf akka bulu gochuudha. Deterrence purpose qaba seerri yakkaa fakkeenyaaf. Ebeluun nama yoo ajjeese namni nama ajjeese umurii guutuutti itti murtaa'a yoo ta'e seera sana sodaateetu yakka sana dalagu jechuudha. Malee nama hundumaaf poolisii ramadee eega jechuu miti. Sodaa keessattuu jechuudha seerri sun adabbii waan qabuuf. Kan Oromoo akkas miti. Hima safeeffata, safuudha. Waaqa uumaa nama uume hin sodaata, hin edataa, hin safeeffata jechuudha. Waan itti kolfamuu qabu hin qabnellee ittiin kolfu namallee seeraan ala miidhu itti fufuu dandeenya, waan baay'ee jechuu dandeenya. Inni kun safuudha jechuudha. Inni kun seeruma kan Oromoon qaburraa kaaneetu haasofna jechuudha. Sirni gadaas kanarraa adda hin jiru. Kanarraa adda hin jiru. Dhugaadha itti walii gala. Safuun bakka hin jirretti gadaan jira jechuu dandeenya jechuun baay'ee ulfaata. Isa kana booddee mariidhaanis gabbisuu dandeessu. Kanaaf itti walii gala safuudhaan wal qabata. Kanaaf sacred knowledge dha jennee isa kanatu adda taasisa. Wanti adda taasisu hedduun jiraachuu mala sirnoota kaanirra. Sirna gadaa safuudhaan yoo walitti fidnee ilaalle garuu inni kun adda jedhee tan fudhadha. Yoo gaaffii keessa sirriitti argadhe jechuudha. Egaa gadaan kun har'a bakka jiru beekna. Yaadaniinis jajaataniis kan inni kaasaa jiru. Waa'ee pilaarii kana gaafa kaasoftu ati isuma ganamaa aslii isa durii dhuma haasofna moo kurnan kunis har'a qabatamaadhaan jiru waan jiru natti fakkaata gaaffiinsa. Gaaffii waa'ee safuudhaa fi gadaa waa tokko jedheen irra darba dhiifama. Oromoon bineensi bosonaa safuu qaba jedheetu yaada. Bineensi bosonaa iyyuu safuu qaba nama miti. Fakkeenyaaf waraabessi guyyaa hin ba'u yoo waa farrisa ta'e malee. Beeka jechuudha. Yeroonsaa yeroo kam akka ta'e beeka. Dhalli namaa keessumaa akka Oromoonni dhugeeffatutti bineensa bosonaa illee adda. Seerri bineensa bosonaa eegu seerri uumaa jira. Oromoon seera gadaa immoo seera uumamaa sanarraa diraayeef godhatee akkasitti ilaala. Fooyyessee fudhate jechuudha. Waanuma seera uumamaa jiru sana waan bineensaaf kaa'e natural law jechuudha. Isa kana drive godheetu kan inni drive godhe law of nature irra natural law drive godhe jechuudha. Inni kun bu'uuradha gadaadhaaf. Gaaffii keessan gabbisuuf deebisuuf jechuudha. Maddi seera kan sirna gadaa natural lawdha. Fakkeenyaaf maddi seeraa kan mootummaa hin jira. Maddi seeraa kan hawaasaa hin jira. Maddi seeraa kan dhaabbataa jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf dhaabbata keessa tajaajiltan yoo jiraatan dhaabbanni sun seera mataa isaa qabaachuu danda'a. Kan hawaasaa jiraachuu danda'a, kan mootummaa jiraachuu danda'a, kan aadaa gaafa kaasnu keessumaa kan Oromoo sirna gadaa kan adda godhu uumama irraatti drive godhe seera kana. Uumama irraa jechuudha. Uumama laalee drive godhe seera uumama irraa maddedha jechuudha. Kanaaf safuun ni jennu kun kanaan wal qabata jechuudha. Ifa yoo ta'eef jechuudha. Waaqayyoo uumaan ganamaan ni jennu kun deriveetiividha. Inni kun madda seeraati. Madda sirnaatis. Inni kun yoomiyyuu hin jijjiiramu. Kan sirni bukeessaa human right yoo fudhattanii ilaaltan sirna mirga namoomaa miti kan lixni dhaadessu mirga namoomaa. Namni kamiyyuu mirga jiraachuu qaba jennee gaafa haasofnu maaliin yaadamni sun eessaa dhufe? Namni kamiyyuu namaaf akka jiraatuuf kan kenne hin jiru. Mootummaan lubbuu nama keessatti uumuu hin danda'u. Okay? Inni kun uumamaan namni nama akka ta'e gaafa dhalatu kan argatedha jechuudha. Kun safuudha jechuudha. Kun hin kabajama jechuudha. Maddi mirgaa uumama jechuudha. Karaa kan biraa. Kanaaf gadaa gaafa fudhatanii ilaaltan falaasamni isaa derive kan inni godhu authority boodii tokkorraa kan kalaqame kan seera jedhamee barreeffamee gadi bu'e odoo hin taane seera uumamaatiin wal qabata. Seera uumamaati natural lawdha maddi isaa. Natural lawn kun sirna gadaa hundeessuu keessatti iddoo guddaa qaba.
Pileetoo, Sookiraatis, Sizeeroo barreeffamoota hedduu warri lixaa keessumaa falaasama seeraa keessatti kan isaan kaasanii haasa'an seera uumamaa kanatu seera namaatiin oli jedhee yaada. Seerri uumamaa yoomuu hin jijjiiramu. Seera namaatu jijjiirama malee. Seerri namaaf seerri uumamaa yoo walitti bu'e seera uumamaatu mo'a jedha. Oromoon akkasittiin dhaggeeffata. Seerri kan namaaf kan uumamaa yoo walitti bu'a ta'e kan namaatu mo'ama. Kan uumamaa garuu itti fufa. Kan uumaa kan ganamaa kan jalqabaa sun itti fufa jechuudha. Oromoon akkasittiin ilaala jechuudha seera. Seera biyyaa, seera namaa, seera uumamaatu mo'a. Natural law prevail godha jechuudha. Irra aana jechuudha. Waa'ee human right, waa'ee waliin jireenyaa, waa'ee safuu, waa hedduu achi keessatti finnee kaasuu dandeenya jechuudha. Haasa'uu dandeenya. So gaaffii keessan xiqqoo ilaalcha kana waan hubadhuuf yoo deebisee ta'e natti tola jechuudha. Piilaariin kun isa ganamaati, isa ganamaati kan inni haasa'aa jiru. Qabatamaadhaan har'a maalirra akka jirru beekna baay'een keenya. Naannoo kamitti caaseffamni kun moor fooyya'ee bifa kam akka qabu. Fakkeenyaaf kurnan keessa tokko qaalluudha. Sirni qaalluu maal fakkaata? Sirni qaalluu ganamaa eegaree kan aslii kan jalqabaa akkam ture akkamittiin fudhatama? Adeemsa keessa maal ta'aa dhufe? Okay. Adulaan maal fakkaata jalqaba? Har'amuu maal fakkaata laata? Yaa sirna gadaa maal fakkaata durii amma kanan haasa'aa jiru piilaarota jedhee kanan haasa'aa jiru yaadama sana jechuudha. Yaadama sana. Piraaktiisiitti hin dhufna. Garuu akka yaadamaatti akka sirnaatti warroonni kurnan jedhee ani kaasu kun kaanis jiraachuu danda'u. Garuu akka hubannaa kootti akka dubbisetti akka qorachuufis yaaletti warroonni kun isa bu'uuraati jechuudha. Turaniiru qaqallataniis bifa isaanii jijjiirrataniis garuu immoo jiru. Har'uma iyyuu immoo jiru. Anamma kurnan kun iyyuu hin jiran Oromiyaa keessa jechuu hin danda'u. Jechuu hin danda'u. Bifa garaagaraatiin duudhaa garaagaraa keessa, jila garaagaraa keessa, sirna garaagaraa keessa, bifa garaagaraatiin jira malee guutummaatti badeeras jedheen hin amanu garuu naannoo garaagaraa keessatti garuu bifa qabatamaa ta'een immoo hin jira. Kanaafuu bifa lamaan hubachuun barbaachisaadha. Isa ganamaatii isa yaadamaatii kun maal gaafa haasofnu sirnadha jechuudha. Asirratti waa tokko jechuun barbaada jaataniidhaaf. Institution gaafa jennu waa'ee dhaabbilee gaafa haasofnu dhaabbileen nama miti yookaan waa'ee sirnaa gaafa haasofnu sirni namas miti. Yaada okay hayyee kanaaf iyyuu amma institution system gaafa haasofnu vaaliuudha rules of gameidha kan nun haasofnu jechuudha. So the rules of the game in the Gada system are these pillars and these pillars are basically rules. Yoo gadi buuftan they are really codes. Yoo saayinsii sooftiweeritti immoo fiddan immoo koodiidha jechuudha. Ruulotadha jechuudha. Ruulota kanatu sirna ta'a jechuudha. Kanaan alatti piilaarota kanaan alatti waa'ee gadaa haasa'uun ulfaataadha. Gulantaa gadaa malee waa'ee gadaa haasa'uun, waa'ee lubaa haasa'uun, waa'ee lubaa malee waa'ee gadaa haasa'uun, waa'ee yaa'aa malee waa'ee gadaa haasa'uun hin danda'amu. Sanaafuu tokko malees guutuu hin ta'u. Walutu gochuudha. Tokko keessa jiraachuu hin danda'u hin danda'a. Garuu immoo hundumtuu fulaa mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf kan leeliin kaaste waa'ee adulaa gaafa haasofnu waa'ee yaa'aa hin haasofna. Yaa'aaf adulaan garuu gargari. Maaliif fuula mataa isaanii qabu waan ta'eef. Isa kana caasatti gochuun sirnatti gochuun ammayyeessuu gaafa hin jedhu konteekistii ammaatti fiddee firoomsitee itti fayyadamuun kan keenyadha. Malee yoo hunduma wal keessa makne xiqqoo rakkisaadha jedhee tan amana. Hubachuufis rakkisaadha, itti fayyadamuufis rakkisaadha. Fakkeenyaaf amma baakgiraawundiin koo seera. Seera keessatti
check and balansiin baay'ee murteessaadha. Keessumaa caaseffama aangoo keessatti. Gadaan sana qaba sirriitti. Kan seera baasu seeruma baasa. Kan seera baasu seeran hin hiiku. Kan seera hiike immoo seera hojiirra oolchu. Gadaa keessatti yoo closely ilaalte kun jira. Kanaaf tokko tokko keessa jira jennee yoo akkasumatti irra dabarre miis goona jedhee yaada. Waa'ee mooyitii, waa'ee kilaanii akkamittiin akka baalaansi wal godhu. Fakkeenyaaf hayyuudha jennee aduula jennee gaafa kaasu sirna gadaa keessatti asirratti abjaatanii na gargaaruu danda'a. Adulaan kun humtiyyuu immoo meedhicha qaba. Hayyuu meedhichaa qaba. Hayyuu garbaa hin qaba. Hayyuu adulaatiin alatti jechuudha. Akkaataatti baalaansii wal godhu. Akkamitti inni kilaanii ripireezenti godhu fedhiif dantaa gosa isaa akkamitti akka tarkaanfachiisu. Gosa ala immoo kan bakka bu'ee jiru immoo akkamitti fedhii waloo immoo akkaataa kamiin akka tarkaanfachiisu sirna gadaa keessa jira. Inni kun sirna adulaa keessa jira jechuudha. Executive paartii keessa jira. Akka ammaatti raawwachiiftuu jechuu dandeenya. Garuu achi keessatti akkaataatti baalaansii wal godhan caaseffama mataa isaanii qabu jechuudha. Inni kun isa tokko keessa jira waliin hojjetu garuu immoo gargari. Isa kana baay'ee keessa turuun barbaadu. I think gaaffinni jaataniin kaaste sirruma yaadamadha jechuudha. Yaadama sana isa ganamaa sanan kaasaa jira. Qabatamaadhaan maal fakkaata? Isa nama jedhe fakkaata jechuudha. Bakkatti qabatamaadhaan jiru jira. Garuu wanti beekamuu qabu isaan kana ala yaadamoota piilaalota kanaan ala gadaa yaaduun baay'ee ulfaataadha. Isaan kun har'a maalirra jiru? Maal gochuu qabna? Gaaffii isatti aanutti hin ce'a. Qorannoon haala garaagaraatiin piilaalota kana dhiyeessu dhugaadha. Waa'ee gulantaa kana fakkeenya yoo kaasee haasofne 8 miti, 1 5, 1 3dha. Waan garaagaraa kaasuu dandeenya. Ana akka kootti akkuma hubadheettan gadaa sana ibsa. Malee isa kan kootiitu sirriidha jechaa hin jiru. Namoonni yaada garaagaraa. Inni kun anaaf is a blessing. Hubannaan gadaa inni nuyi qabnu kun hubannaadhuma nama tokko irratti daangee hafuu qaba jedhee namanu. Hubannaan as mormuun qabu tokkodha. As an anthropologist, fine. Hubannaan namni kan biraa qabu as a religious perspective waa'ee ayyaana fakkeenyaaf gammachuun qorateera. Ayyaana waa'ee ayyaanaati. Garuu gadaa jechuun ayyaanuma qofa immoo miti. Kaan immoo ka'ee about calendar lunar system itti fidee qorachuu danda'a. Gadaa jechuun sana qofa immoo miti. So it's a blessing kanan jedhuuf kanaaf. Hundumtiyyuu perspektiivii ittiin gadaa hubatuun yoo qorate gadaan sun gabbataa, guddataa, bal'ataa, dagaagaa deema yaada waan ta'eef akkaataa kanaan odoo fudhanne natti tola. So gammachuun as keessatti kanan kaasuu barbaadu gammachuun waa'ee yayyabaa kaaseera. Yaayyaa shanan jedhee waa'ee forefathers abbootii ganamaa jedhamee yaadamu seerota bu'uuraa warra bu'uuressan jedheetu kaasa. An konseptii kana yaada kana nan fudhadha. Kanan fudhadhu garuu waan hundumtiyyuu keessumaa neeshinii biildi gochuu keessatti saba tokko uumuu keessatti wanti hundumtiyyuu waan qabatamaa qofaan miti. Waan hin qaqqabatamneenis malee kan ijaaramu. Fakkeenyaaf mitooloojii. Mitiin yookaan immoo mitooloojiin asirratti illee na gargaaruu danda'a. Akka hawaasni tokko cimu, ititu, jabaatu gochuu danda'a. Diiguus hin danda'a. An akka kootti yaayyaan shanan kun an dhugaadhaan qabatamaadhaan argaa dhageettiin booranaa akkaataa jedhu sanaan an walitti firoomsee hin jiru. Verjinii ittiin booranni yayyaba shanan kana yaayyaa shanan kana ittiin ibsu haasa'u odoo nuuf iddeenitu tola. Achirraa waan barannu qabna waan ta'eef jechuudha. Isa kana nan deeggara. Garuu immoo the idea itself is very important. The very idea. Fakkeenyaaf warra Ameerikaa our forefathers jedhu. Maaliif Thomas Jefferson waan barreessee lafa kaa'e qaba, waan godhee qaba. Waan dalagee qaba. Fagoo miti dhiyoodha jechuudha. Barreeffamaanis qabu, seenaa isaanii keessattis ijoollee isaanii barsiisu. Keenya immoo wanti hin barreeffamin hafe abbootiin argaa dhageettii waan himan waa'ee namoota kana waan nutti himan qabu achirraa waan barannu qabna jechuudha.
Qabatamaadhaan dhugaatti tokko lama sadi jennee hundumtuu sirriidhaa dhugaadhaa not necessarily waan walitti nu firoomsu irratti odoo amanne waan value add godhatu odoo amannee jajjabeessine gaariidhaan jedhan. Maaliifi it is value addition karaa baay'eedhaan. Fakkeenyaaf waa'ee makoobilii wanti baay'een naasa'ama gara lixaa irratti yoo fudhatte ilaalte. Seera makoobilii jedhama fakkeenyaaf. Makoobiliin kun wanti inni godhes wanti inni hin goones wanti itti daddabalamus jira. Hawaasan construct gochuu keessatti jechuudha. Ijaaruu keessatti jechuudha. Nan gabaabsa akkaataa kanaan odoo fudhanne. Fakkeenyaaf akka sabaatti mythologiin kun yaadamni kun not necessarily truth but basically it is a thought that really build the nation. Yaadama kanatu hawaasa sana ijaara waan ijaarudha jedhee tan akkaataa kanaan yaayya bashanan sana fudhadhe dhugaadhas immoo jedhee tanan dhugeeffadha. It doesn't matter version ittiin namoonni dhiyeessan hedduu ta'uu danda'a. Akkuma maannooyyeen fakkeenyaaf bifa shaninis jaanis hidhaachuu dandeessi. Turteetti ta'a bara tokko keessa akkaataa kana odoo laallee akka miitooloojiittan ilaala ijaarsa hawaasaa keessatti immoo iddoo guddaa qaba jedhee tan fudha. Nan gabaabsa. Kan bira gaaffiin dhiyaate kan sirna gadaa sirna mootummaa Oromoo ture. Gadaan hin mara gaafa jennu gadaan iddootti qummanu qaba, iddootti biqilu qaba, iddootti guddatu qaba, iddootti dagaagee sirna ta'ee sabni ittiin bulee sabni ittiin immoo seenaa hojjete seenaa keessaa beekuu dandeenya. Abbaan Baahireen kan inni barreessu waa'ee kanaatti fakkeenyaaf. So tureedha jechuudha. Garuu wal gaafachiisuu danda'a. Mootummaa giddu galeessaa Oromoon qabaatee beekaayee akka haala ammayyaa kanaatti jennee wal falmuu dandeenya. Jiras jechuu danda'a kaan hin turres jechuu danda'a. Rakkoon keenya iyyuu mootummaa giddu galeessaa uumeen ture jechuu dandeenya. An akka kootti gadaan mootummaa giddu galeessaa akka haala ammayyaa kanaatti miti kan inni ture. Maaliif konfederaaliidha istiraakcheriin jiru. Konfederaal istiraakcherii qaba jechuun immoo waloo miti jechuu miti. Kun falaasama addaati. Gaafan kana kaasu konfedereeshiniin fakkeenyaaf piilaarii gadaa keessaa tokkodha. Kan waloo hin qaba. Kan qeeqee isaatti immoo galee ittiin wal bulchuu hin qabaata. Structuring nuyi ittiin mootummaa yaallu it's not Westphalian aspect of state. Amma Westphalian perspective yoo fudhattan jaarraa 17ffaa keessa bara 1648 state yaanni jedhamu state the idea of state. Okay? Kalaqni jedhanii kan isaan kaasan sanaan boodadha isteetonni baay'een kan uumaman jaarraa 18ffaa 19ffaa state formation. Perspectivein Oromoo ittiin yaadu akka isa Westphalian version of state natti hin fakkaatu. Kana jechuun garuu sirna mootummaa hin qabu jechuu miti. Sirni mootummaa inni qabu sun konfederaalii ture. Hundumtuu akka caaseffama isaatti, akka qe'ee isaatti, akka qubsuma isaatti, akka haala qabatamaa jiruuf jireenya isaatti wal bulcha jechuudha. Inni baddaa akkuma baddaatti, inni gammoojjis akkuma gammoojjiitti ofumaan of bulcha jechuudha. Waloodhaan immoo yeroo itti walii wajjin hirmaatu jira. Diina walirraa qorachuu irratti, wal deeggaruu irratti, yeroo rakkoo walitti birmachuu irratti isa kanatti immoo tokkummaa qaba jechuudha. Bakka hedduutti garuu akkaataa qubsuma isaatti, akkaataa wal fakkaatuun, akkaataa aadaa isaatii, akkaataa qilleensa fi jiruuf jireenya isaatiin of bulchaa ture. Kanaaf not necessarily exactly Westphalian perspective natti hin fakkaatu. Okay, sammaatti finnu. Amma maal goonu? We are in the Westphalian stage. Statein amma nu hubanne kun mootummaan ammaa kun hin jira. Sirna gadaa immoo jira. Hamma yoomitti parallel ta'ee deemaadha gaaffiin ka'e. So how far? Okay? Abbootiin gadaa hin jiru kottaa eebbisanii deemu. Yoom hoteelattis waamanis dhufanii eebbisanii deemu. I don't think that is the best way. I don't think so. I think nuyi yaadama kana fudhannee nuyi keessatti of agarree hin shaakallu taanaan hin ta'u. Leeliin wajjin yeroo hedduu haasofna. Abbootii gadaa jennee jaarsolii, okay, an jaarsolii qeequu miti. But that has to change by the way.
Namni kamiyyuu yaadama kana fudhatee an hojiirra oolchuu qaba jedhee tan amana. Okay? Akka sirnaatti ittiin dhufa. Hojiirra oolchuudhaa fi I think xiinsammuun keenya gara sanatti guddachuu qaba. Achirraa eegala. Ifa manaa godhaa. Namoonni hedduun namootumti keenya baay'een waa'ee Oromoo kana gaafa yaaddanii sirna gadaatti kan hin amanne hedduutu jiru. I think we are the minority jedhee yaada. Kun garuu qorannoo barbaada. We need to have a real honest research. How far really the Oromos do really need and also support the Gada system. Waan jirurratti qorannoo barbaada. I think a kind of polling censusii wayii yookaan immoo statistical haala ta'een qorannoo barbaada. Namoonni ani al tokko tokko wal falmu Oromoo ta'anii hedduu jiru. Sirni gadaa waan booddeettafaadha wanta gara fuulduraatti ka'u miti jedhanii jechuudha. Kaan rakkoo yaaddoo rakkoo hubannaati. Kaan jibba ta'uu danda'a. Whatsoever garuu kana kanan kaasuuf jalqaba xiinsammuu irratti hojjechuu qabna. Hammamitti amanna laata? Okay? Hammamitti amana inni bulchiinsa keessa jiru? Hammamitti amana laata? It varies. Inni kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Haaromsa gadaa keessatti nan gabaabsa. Haaromsa gadaa keessatti eessa jirra ni jedhu kun baay'ee na yaachisa. Egaa gara gaaffii keetti gaafa dhufu hamma yoomitti parallel ta'ee deemuu qaba. I think hojiin jalqabamee jira amma. Tuffatamuu hin qabu. An akka kootti pragmatic hataan hin jedhan. We have to be liberal, we have to be pragmatic, and we have to be creative. Yoo gadaa hojiirra oolchuun barbaachise tokkoffaa qabatama waan keessa jiru. Maaliifi living lawdha jedheera gadaan. Living gaafa taatu immoo interact goota. Isolated hin taatu. Hamma yoomitti akka sirnaatti parallel ta'ee deema inni jedhu kun hafaa deema. Garuu frontierii qaba. We are making a progress jedhee tan amanan. We are gaafan jedhu as a generation. Fakkeenyaaf har'a Oromiyaa keessatti gadaan amma koorsii ta'e kennama amma koorsii kilaasii keessatti. Ani karikilemii sana keessatti hirmaadheera. Aniif leeniin hirmaanneerra. Gadaa education jira. Okay? Kutaa tokko kaasetti daa'imni baratte. Is that enough? No. But it is one frontier. Andu frontier no. Frontier isa tokkodha malee isa dhumaa miti. Lammata mana murtii aadaati. Manni murtii aadaa kun laayyootti ilaaluu hin qabnu. Caaseffamni duraan ture. Aadaa keessa ture sanatu seera ta'eetu institutionalized ta'e yookaan immoo namoonni itti seenanii kumaatamaan jechuudha. It's not easy. Inni sadeessoo frontieriin cimaan hafu tokko jira. Frontieriin cimaa hafu kun Gadaa Council jedhama. Gadaan Councilin akka Oromiyaatti honestly speaking stage isa sadaffaadha. Garuu sadhumaa miti. Okay? Inni arfeessoo Gadaa Assemblyidha. Inni kun frontierii arfaffaadha. Garuu sadhumaa miti innis. Piilooronni jennu kun hundi isaaniiyyuu hin dhufu. Garuu it is pragmatic approach yoo hordofne qofaadha. We cannot make a Gadaa constitution overnight and then say that after all we jechuu hin dandeenyu. Girl, we need to be pragmatic. We need to discuss. We need to talk. We need to make on the psychology of peoples. And jibbi jiru, tuffiin jiru, misconception in jiru, gadaadhaan wal qabate. We have to be honest. We have to be self-critical by the way. Gadaadhaan wal qabate. We have to be also vigilant. It's a matter of vigilance and being resilient. Akka gadaan kun hojiirra ooluuf jechuudha. Inni kun hojii manaa guddaadha. Karaa barnootaa itti dhiibu, karaa bulchiinsaa itti dhiibu, karaa amantiillee itti dhiibu, karaa teekinooloojiillee push gochuu gaafata jechuudha. Yoo maltaa'e approach yoo hordofne, okay, bakka dargaggeessi hirmaatu dargaggeessa hirmaachifne, bakka hayyoonni itti hirmaachifne, yoo itti deemne, it is a struggle as you all know. Yoo itti deemne, wanti kun lafa qabataa hin deemu. But I don't say it will happen overnight. Halkan tokkotti hin ta'u. Garuu hojii manaa keenyadha. Waan tokko akka fakkeenyaatti isiniif kaasa. Manni murtii aadaa gaafa hundaa'u hanqina mataa isaa qaba ture.
Aniif Leeniin leenjii garaagaraa kennin abbootii murtii kanaaf jaarsoliidhaaf jechuudha yeroo iddoo garaagaraatti. I think inni kun wanta godhuu qaba. Okay? Wanta babbadee wanta sirrachuu qabu waan hedduu lafa qabataa deema. Inni kun tokkodha garuu qophaa miti. Okay? Caaseffamni biraas immoo ka'uu qabu. 2014 yoo yaadattu ta'e gumii abbootii gadaa jedhanii I think abuse godhanii lammata politicize godhanii mataa dhabsiisanii malee I think asallaatti natti fakkaata abbaa gadaa eenyu aangoo kan irraa fuudhe yeroo sana sanbatoo irraa kan fuudhe Jiloo Mannoo fuudhe miti Leeniin. Leeniin hin jirtaa? Yaa Jiloo Mannooti jira Abuyyaa. Jiloo Mannootu gumii abbootii gadaa sana irratti asalla irratti 2014 Nin dhagaa Abuyyaa. Ayyee achirratti maaltu ta'ee abbaa gadaa sanbatoo waggaa 8 gaafa aangoo xumuruu baallii dabarsuutu irra ture akka Oromiyaatti jechuudha. Gujii kan bakka bu'ee ture immoo abbaa gadaa Jiloo Mannoo ture. Inni asalla irratti walgahii gaggeessanii turan. I think abuse ta'e. It could have been really wonderful opportunity to push the frontiers of constituting Gadaa Council akka Oromiyaatti jechuudha. Inni kun hanqina hin qabu jechaa hin jiru. But we need to really be pragmatic. Carraa hin qabnu. Achi keessatti garuu jaarsolii qofaadhaaf dhiisuun immoo gaarii miti. Okay? Hayyoonni profeshinii garaagaraa keessa jiran irratti hirmaachuudha qabu jedhee namana. Barsiisaa kan ta'e umurii isaatiin gumaacha guddaa kan gumaachuu danda'u achi keessatti hirmaachuu qaba malee gahee abbootii namoota dulloomanii yookaan immoo umuriin isaanii dhiibe qofaatu of moggaasanii as ba'uu qabu jedhee yaaduun. Inni kun garuu akkuma isin jechaa ture we need to really be pragmatic qabatamaadhaan kaasuu qabna. Dhumarratti seerri nu barbaachisa gumii abbootii gadaatiif fuulduratti seerri mana murtii aadaatiif gaafa ba'u keessatti hirmaannee seerri sun akka labsiitti ba'uuf gumaacha gooneerra. I think muuxannoo biyyoota biraarraa fuunee seerri labsiin gumii abbootii gadaa ilaallatu akkam ta'uu akka qabu irratti hojii manaa keenya ta'uu qaba jedhee yaada egeree sirna gadaa kana cimsuu keessatti. Gumii abbootii gadaa kana fakkeenyaaf seeronni biyyoota Afrikaa garaagaraa uffatanii ilaaltan traditional councillors jedhanii kan isaan hojiirra oolchan dhimma lafaa haa ta'u, dhimma yakkaa haa ta'u, dhimma kunuunsa naannoo haa ta'u, dhimma misoomaa irratti, dhimma nageenyaa irratti gahee guddaa taphatu. Inni kun hojii manaa keenya ta'uu qaba jedhee yaada. We need to be pragmatic anyways. Innaa al tokkotti hin dhufu garuu I believe isolated ta'ee achi bakka tokko taa'uu hin qabu. I advance the idea of integrationist approach hordofuu qabna. Deemee mataan isaa walitti qabamuu qaba. Garuu mataan lamaan iyyuu al tokkotti walitti kan qabamne garuu beekamaadha. Sababa garaagaraatiin. Isa kana baay'ee haasa'uu dandeenya. Steetiin rileeshiniin traditional councilorsiidhaan qabu hin beekna. Isa kana beekamaadha. For legitimacy purpose, for different purposes, they use as an instrument, not as a constituting force that really make a change. Akkasittiin ilaalamu hin beekna. Garuu we have to be honest with ourselves, be self-critical, be resilient, and at the same time be creative. Keessuma sirna ijaaruu keessatti jechuudha. So hopefully counciliin kun seera hin qabaata. Perfecti ta'a jechuun miti garuu moodelii gadaarraa derive goone piecemeal approach hordofuu qabna jedhee yaada haala qabatamaa amma jirruun. Kaleessa muka tokko keenye iftaan muka biraa keenya sanaan booda dagaleetti maknaa sanumatu mana ta'a jedhee yaada al tokkotti yoo mana ijaaruu dhabne illee. Ayyee. Gaaffii keessa yoo inni hambise nuuf kolchaa. Galatoom akka gaariitti ibsite fayyaa ta'e. Ayyee faddaashee.
Galatoomaa ishee. Ulfaadhaa. Jabaatu ulfaatu. Ulfaadhaa. Lenin bahee. No, Lenin. no, xumuraa gaa Dr. Daniel. Hayyee fayyaa galatoomaa Zalaalem yaa Lenin waan beensi'a hayyee fayyaa taaga sagantaan kun sagantaa baay'ee gaarii ture barnoota gaarii irraa arganne waraabamaatti jira erga waraabamee xumuramee booddee waan hawaasaafis faca'u natti fakkaata egaa galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa kan of kolchaa yoo darbaa haasofnes kan of kolchaa ulfaadhaa. Dakke of koli wanti bade hin jiru. Personally, I'm really impressed baay'ee dhiyeessii gaarii ture, presentationii gaarii ture. Beekumsi kee, demeanoriin kee akkaataa itti ibsitu waan hundumtuu baay'ee dinqisiisaadha. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Hayyee horaa bulaa ulfaadhaa. Akka baasee ibsin si'a. Eeyyee addaname. No, of kalchaa gaaffii kana gaafachuu kootiif yeroo baay'ee waa'een gadaa gaafa kaasamu waa'een safuu wajjin ka'a. I don't have a detailed information or I don't have a detailed knowledge. Garuu akka nam amman dubbisetti safuu akkam goone generationii dhufaa jiru kanaaf biyya keessatti especially biyya alaattis yoo ta'e part of education system. For simple like moral standard kan jedhamu akkaataa namni ofii isaas maatii isaas saba isaas ilaalu just a moral value integrated ta'uu danda'a ta'uu isaan beeku garuu waa'een gadaan haasa'ama baay'ee waa'een safuu akka moral standarditti hubatamuu yookiin haasa'amuu yookiin mana part of discussionii ta'uu hin danda'a jettanii yaaddu ulfaadhaa. Ulfaadhaa. Egaa waa'een safuu I think we are at the critical stage. Safuun ganama badee jaarsi duraa fi yeroo baay'ee critical taatanii gaafa laaltanii even wanti nuyi haasofni kun it's kind of romanticization. It's not real jedhanii namoonni hin qeequ waanuma qabatamaa miti waan abjoottanidha waan yaaddedha inni kaleessa jaarsi amma yeroo baay'ee mana murtii aadaa falmii kan nutti kaasisu mana murtii aadaa sin dhaabdan kuni jaarsi sassadurii yaaddaniitu jaarsi isin jettan kuni dura fe amma hin jiru. But I do share their concern, but there are still safu. We need to be pragmatic in Ninjalo Kanafida. Hawaasni kan bahee galuuf seerri mootummaa waan eeguuf miti. Poolisiin waan ramadame miti. Safuun xiqqaattu haqallattu waan jirtuuf namni ollaadhaan lafaa kaa ollaa dubbisa ollaan nagaa bultee beeka. Kun hundumtiyyuu part of the safu. Now isa sana we need to be conscious. Waa'ee legal pluralism waa xiqqoo jechuun barbaada gaaffii Naahiliin kaasteratti. Naahiliin jirti miti? Jirti. Hin baatee Naahiliin? Lakkii jira. Dhaggeeffachaan jira na hordofachaa. Na legal pluralism gaafa kaasnee haasofnu waa'ee moraalitii ka'a waa'ee safuu ka'a. Yeroo tokko bara lola addunyaa lammaffaa seera tokkotu ture. Naaziin kan inni baasee seera maal jedhudha? Namni yoo seera naaziin baase ol ta'uu barbaade hin adabama. Seerri jiru seeruma naazii qofaadha. Seerri tokko fakkeenyaaf yoo abbaan mana haadha manaarratti dhugaa ba'uu qabdi ta'e hin dirqisa ta'e seeradha waan ta'eef seera mootummaati waan ta'eef absoluutiidha gaafatamuu hin qabu.
jedhaniitu seera akkasiitu manii booda abbaan manaa ishee faallaa keetii jedhameetu himatame. Innaa yoo wanti kun dhugaadha ta'e du'aatti murtaa'a. Innaa namni ragaatti ba'uu danda'u tokko haadha manaa isaa qofaa ta'eetu argame. So haati manaa kun dirqamtee abbaa manaa ishee irratti ragaa baate. Abbaan manaa ishee sababa kanaan du'e. Bear in mind. Amma kun it's not matter of legal question, it's a matter of moral question. Haati manaa abbaa manaa irratti ragaa ba'uu qabdi. Okay? Inni kun naqee maal destabilize godhaa? The very family, the very existence of family sana diiga jechuudha. Moraalitiin sabni, hawaasni, uummanni moraalitii kanarraa kaatee qaroomina kamiyyuu qabaatu. Okay? Ol deemuu hin danda'u gadi malee. Booda maal fidanii human rightiin sanaan booda dhufe. No jedhanii. Seera jechuun kan mootummaan baasu qofaa miti. So we need to come to our senses. Okay, there are state laws, but at the same time there is morality. Okay, why morality waan ati kaastee fida. Seerri morality malee hin ta'u. Okay, Oromoonis kan inni jechaa ture kanumadha. Fakkeenyaaf haati wayyuudhaadha, abbaa wayyuudha, lafti wayyuudhaadha. Hin wayyoomsa jechuudha. Haatiif abbaan bara qaroomina duras haatiif abbaan wayyuu ta'uu qabu, safeeffatamuu qabu. Bara AI keessas safuun kun murteessaadha jechuudha. So egereedhaaf illee okay, wayyuu ta'uu qaba. Abbaaf haati wayyuudha. Okay, it's eternal. Waa'ee safuu gaafa kaasnu it's eternal. It's something ingrained in human conscience. Waanuma kaleessa sirriidha jennee har'a gannu miti waa'ee safuu gaafa kaafnu. So we can talk more and I can say more on it. Kanaafuu akkamittiin sirna barnootaa goonaa, akkamittiin ijoollee keenya barsiifachuu qabna. Okay? Al tokko dhugaadha. Karaa qaxxaamuraa akka jirru ifadha. Keessumaa teekinooloojii nama babal'achaa jiru, sirna hawaasni kutti seenaa jiru. Iddoo biraadha. Haalumti hawaasni qabatamaa keenya itti jiru har'a baay'ee nama yaaddeessa. Isa kana iddootti deebisuudha kan jechaa jiru. Iddootti deebisuu qabna. Isa ganamaatti deebi'uu qabna. Isa sirriitti deebi'uu qabna. Dhalli namaa waa lama ta'uu danda'a. Bineensa hamaas ta'uu danda'a, qajeelaas ta'uu danda'a. Kan inni bineensa ta'u gaafa moraalitii kan agatu, gaafa safuu kan agatu. We have both capabilities. We can be. Okay? Argaas immoo jirra. Qabatamaadhaan argaa jirra. Fakkeenyaaf amma Salaalee Yuunivarsiitii bakka barsiisutti daandii kanarra deemuudhaaf har'a rakkoodha. Butamtanii qarshii gaafatamuu dandeessu. Really? Who did that? How that happened? It's really challenging. Uummanni safuu qabu. Uummanni kaleessa safuudhaan bulaa ture kun har'a maaltu tuqe? Gaaffii sirriidha jedhee ta'ee yaada. Isa kana jijjiiruudhaaf garuu tokko akkuma isin jettan sirna keessa gashuudhaan isa kana wal barsiisuu, isa kana hundeetti gochuu, lammata immoo ittiin jiraachuu jalqabu. I think that's the best way. Theoretically waa tokko namatti himuu dandeenya. Gadaan akkasidha jechuu dandeenya. Safuun ganamaa akkasidha jennee namatti himuu dandeenya. Caalaatti immoo qabatamaadhaan yoo hojiitti jijjiirre yoo itti jiraanne wanti nu dubbannuuf wanti nu hin goonu yoo tokko ta'e gaafa sana namoota dhugaa taana nuyi. Okay? I think that's fundamentally lacking. Oromoo keessatti hypocritical gaafa ta'aa deemnu kanuma ta'a. Waan nu haasofnu waan tokko wanti nu goonu kan biraadha. An sodaan qaba. Gadaa jecha namumti Oromoo ta'uyyuu mee hin qaanfatin haala kanaa itti deemama taanaan. We need to be really self-critical. Oromoo ta'uu kootti yeroo ani gaabbu yeroo itti qaana'u inni dhufaa laata jedheen sodaadha. Safuun kun dhabamuu irraan kan ka'e. Waa baay'ee waan nama yaaddeessu waa hedduutu jiraaf. Egaa inni kun ifa jedhee ta'e yaada. Egaa wal barsiisuun, walitti himuun, dhugaa jiru wal hubachiisuun, safuu ganamaallee deebisuudhaaf irratti hojjechuun hamma danda'amaa ta'etti immoo safuu kanaan buluudhaaf hundumtiyyuu bakka jirutti I believe in one thing. Nan xumura. Oduun haa ta'ee Oromoon Kanaadaa jirus, Oromoon US jirus, Oromoon Keeniyaa jirus, Oromoon Itoophiyaa keessa jirus bakka Oromoon jiru hundumtiyyuu safuu kanaan odoo gaggeeffame akkamnatti tola. Wherever we are, it doesn't matter. Innaa isa kana practice odoo goone warri keessas warri alaas gaafa sana safuun sun isa kutaatti barsiisnu caalaa jireenya keenya qaama keenya ta'ee ta'a jedhee yaada. Isa kanatti yaadnu. Ulfaadhaa.
Yaada xiqqoo dubbachuu ni danda'amaa? Ayyee ulfaataa galatoomaa. Baay'ee dheerateera garuu. Ani yaaduma gabaabaan dubbachuu barbaada. Tokko waa'een safuu waa'ee mooraalitii duwwaa miti. I think Dr. Sinnaan isa kana walii galadhee yaada. Safuun bal'aadha. Kanaaf tarii haaromsi gadaa kan gochuu malu tokko akkuma sila jenne ani sincerely believe gadaan kan inni dhaabbatu safuurraa and without gadaa safuun dhaabbachuu without safuu gadaan dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf barnoota safuu kana irratti ga'ee isaa iddoo isaa amma isaa waan ibsu barnootatu qophaa'ee yaada gaariidha kan jedhuun dubbachuu barbaada. Fayyaa ta'a. Hirmaattan warri dhiyeessitan hundumti keessan fayyaa ta'an jedhaani. Warri biyya jirtan galgala gaarii isiniif haa ta'u. Sanbata gaarii isiniif haa ta'u. Marsaa biraan haga walitti deebinutti nagaa keessan jiraadhaa. Nagaatti. Galatoomaa nagaa rabbiitiin jiraadhaa. Nagaatiin. Nagataa. Waaqni nagaa walitti nu deebisina. Nagaataaf jaatanii nagaatti.